Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. Har'as viidiyoo biraatiin dhufee har'a qoqorii godhaa jira. Qoqorii jennaan gara keenyatti namuu afaan hedduu yaama. Kanaafuu qoqorii kana akka itti godhu isin agarsiisa. Anuma waliin tura. Wanni an amma meeshaa asii qabaa. Meeshaa qopheeffadhee jira. Harcee kubbaayyaa takkaa fi walakkaa itti naqadha. Eegas baking powder harcee itti naqadhee baking powder itti naqadha. Gimmaasha maankaa itti naqadhee and then baking soda illee itti naqee xiqqishoo itti naqee baking soda xiqquma irra buusee mara akkana gingilcha. Eegas dhiga gingilchee sukkaara itti naqadhee sukkaara haguma isin barbaachisu itti naqxanii eegas soqidda itti naqadhee eegas dhadhaa itti naqee dhadhaa yookaan zayitii waanuma qabdan itti naqachuu dandeettanii. Eegas bishaan irra buusee qamashaa hin furdisuu, qamashaa isaa hedduu hin qal'isullee. Kanaafuu akkatti qamashu walumaan argina. Anuma waliin tura. Kunoo qamashee geesse akkana jira. Qamashaanii daqiiqaa 10 qadaadee lafa kaaya. Kunoo daqiiqaa 10 booda amma deebi'ee amma mummuradhee haala kanaan haala didiqqeessee mummuree eegas maree kaaya. Kunoo eegas maraa akkanatti haala kanaan maradha jechuudha. Eega maradhe booda walitti deebina. Zayitii irraa qabaa. Zayitii kana danfisuu hin qabdanii. Yoo danfiftan hin bilchaatu keessi isaa. Ibidda jiddu galeessa irratti bilcheessitanii. Kunoo ho'itee jirti. Amma eegas akkasitti itti naqadhee haga kalarri isaa biraawunii naa ta'utti bilcheesse irraa bahee walitti deebina. Anuma waliin tura. Bilchaate keessa guuraa jira. Hedduu bareedaadha. Shaahii waliin waan maraan waliin
warri channel kanaaf haaraa please like share subscribe gochuu hin dagatina. warri duraanuu maatii taatan baga nagayaan dhuftanii haga yeroo biraa walitti deebinu nagaya keessa tura.